ummanni Itoophiyaa filate hin filan dirqamaanii ummanni akka isa jibbu kayyaa kaleessa irreecharra gadi ba'ee ragaa isaa qabatamatti argisiisee jira jechuudha. Namni isa jaalate tokko illee hin jiru. Wassobuun hin barbaachisu. Kijibaan ammoo injifachuu hin dandeenyu beeka. Dhugaa walitti himnee haqa jirtu walitti himnee injifachuudha dandeenya. Hayilemaariyaam Dassaalenyi muudama isaa waggaa 5 silaa inni bulchuu qabu ummanni tokkummaadhaan kaabaa kibbaa bahaadhii haa itti ka'ee mootummaa wayyaanee akka jarri dirqamaan mootummaa ce'umsaa dhaaban goonee jirra jechuudha. Amma hoo Abiyyi Ahmad akkam godhuun nurra jira. Guyyaa kaleessaa dhumate wanni marti. Jidduu kanatti filannoon biraa akka godhamu hin jiru abadan anatu isinitti hima. Waggaa 5 kanaa asitti filannoon biraa Itoophiyaa keessa gaggeeffamu tokko illee hin jiru. Abiyyiin Ahmad muudame hin bulchaaf hin bulchuu anaafsitu murteessa. Ummata Itoophiyaatti murteessa. Ummata Oromootti murteessa. Qeerroo fi qarree Oromoo isatti aangoo kenniteetu murteessa jechuu kiyya. Sababiin isaa maaliif akkana jetta hoka jettan taate manni maree bakka bu'ootaa muudee jira. Ati mootummaa Itoophiyaatti waggaa 5 bulchii ummata kanaa nagaa buusi ani itti kennan aangoo. Jaalattee jibbite. Eega itti kenname. Nuti hin filanne beeka. Mana maree bakka bu'ootaattu injifattee jirta badhaadhinni injifate jedhanii itti kennan. Waggaa 5 kana keessatti filannoon biraa ka jidduu kana godhamu jiru. Yoo qabsoo jabeessine, yoo tokkummaadhaan falmanne, yoo haqaan kaane, yoo akka kaleessa wayyaanee dura dhaabannee sodaa tokko malee wareegama barbaachisu kafallee lubbuu 1000 itti wareeyneetiniin qabsoo goone sanitti tokkummaadhaan kaane waraana keenya waraana adda bilisummaa Oromoo waliin hiriirree itti ciccinee qabsoo ka geggeessinu taate Abiyyi Ahmadillee harka isaa micciirree mootummaan ce'umsaa Itoophiyaa keessatti akka dhaabatu gochuu ni dandeenya jechuu kiyya. Bakka kanan taanetti muudamni isaa kenname ituu hin jiru jettanii afaanuma bichaa yoo ka'ima wanyu taate yoo afaanuma qofaan Abiyyima arrabsuu qofaan ka ta'u taate wanni dhufu takka illee hin jiru. Nuti amma wanni nurraa eegamu waggaa 5 kana keessatti namni siyaasa beekuun beeka. Mootummaan jidduu kanatti filannoon jidduu kana godhamu hin jiru. Jaalannee jibbinee amma tana amanuun nurra jira. Abiyyi garuu uummanni Itoophiyaa filateetii miti. Addunyaanis filannoo isaa beekamtii dhoorgattee jirti. Ameerikaan beekamtii dhoorgatte, Awurooppaan beekamtii dhoorgatte. Garuu Awurooppaa fi Ameerikaan Itoophiyaa dhaqxee kilaashii qabattee tokkoftee Abiyyi aangorraa siin kaaftu kana quba qabaadhu. Abiyyi aangorraa kaasuu ka danda'u ummata biyya keessa jiru ummata Itoophiyaa tokkummaadhaan ka'anii Oromoos ta'ee sabaaf sablammoota dabalatee ummanni Tigraay tokkummaadhaan falmachaa jiru kuni tokkummaadhaan walii cimsee Abiyyi Ahmad namni aangorraallee kaasuu danda'u namni akka inni harka kennee manni maree bakka bu'ootaallee kaaseetiin nama biraa mootummaa ce'umsaa bakka buusu godhuudhaaf gahee olaanaa katabachuu qabu ummata Itoophiyaati jechuudha. Kana dhugaa jirtu walitti himnee qabsootti seenuu qabna. Burjaaja'uun hin barbaachisu. Oma takka harkaan qabu oma takka harkaa qabaachuu abaatu. Filannoo jedhe manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa murteesseef jaalannee jibbinee guyyaa har'aa kanatti manuma maree bakka bu'ootaa isin tuffattan santu Jawaar hidhee irra taa'aa jira. Manuma maree bakka bu'ootaa isin tuffatan santu Baqqalaa hidhee irra taa'aa jira. Manuma maree bakka bu'ootaa nu tuffanne santu Abiyyi Ahmadii muudama waggaa 5 kenne. Kanaafuu yoo nuti itti micciirree jenne akkuma Hayilemaariyaam Dassaalenyi san namicha kanallee aangorraa kaasanii mootummaa ce'umsaa kaa'uu danda'an isiniin jechuu kiyya. Waan amma aangoo Abiyyiin dhumatee jaalalaan filanne jaalalaan namni Abiyyi filate hin jiru. Nam tokko namni Abiyyi Ahmad filate hin jiru. Dirqamaan ummata afaan qawweetiin mataa gadi garagalchanii kaan ajjeesanii kaan falaxanii kaan hidhanii paartilee siyaasaa hunda hidhatti guuranii bifa saniin inni aangoo geggeesse. Amma ammoo nuti Abiyyi Ahmad kanarraa aangoon akkamitti fuudhamuu danda'a? Xayyib waggaa 5 kana keessatti Abiyyiin injifate akka seera Itoophiyaatti filannoon kan geggeeffamu waggaa 5 waggaa 5 kana akkam goonaree teennee eeyna yoo ka jettan taate teettee maa eedama. Hayilemaariyaam Dassaalenyi gaafa aangoo waggaa 5 isaa kennamu namni taa'ee isa eege hin jiru. Ummanni biyya sanii tokkummaadhaan ka'ee falmatee Hayilemaariyaamiin daqiiqatti dhaba godhee waggaa 3 Abiyyiin Ahmad aangorra ture kana Hayilemaariyaam Dassaalenyi bulcha sira. Aangoon isaan dhumanne jechuu kiyya. Hayilemaariyaam ammoo dhiibbaa ummanni irratti godheen aangorraa ka'ee mootummaan ce'umsaa akka dhaabbatu. Paarlaamaan biyyattii warri birrii irraan hafne suni Hayilemaariyaam Dassaalenyi aangorraa kaasanii Abiyyi Ahmad mootummaa ce'umsaa godhanii bakka buusanii jechuu kiyya. Filannoon hin godhamne jechuu kiyya. Filannoon kasilaa godhamuu qabu Hayilemaariyaam Dassaalenyi osoo aangoo isaa waggaa 5 ka fixatu taate filannoon bara 2020tti geggeeffama ture.
2020 barri aangoo Hayilemaariyaam Dassaalenyiin dhumate. Abiyyiin ammoo bara saniin dabarsee ummata paartilee siyaasaa warra isaan dorgomu hunda hidhatti guure har'a kunoo bifa haara waan guyyaa kaleessa mootummaa dhaabadhe jedhee fakkeessaadhaaf waan qabu muluu itti fixee mallaqa itti gadi naqee waan akkasiisan godhee jechuu kiyya. Amma ammoo suni kutee jira amma waan kanaa dubbachuu miti. Amma akka marattu mootummaa abbaa irree haa ta'u mootummaa naamusa qabu haa ta'u Itoophiyaan amma nama waggaa 5 haa bulchu jedhamee itti kenname Abiyyi Ahmadi. Waggaa 5 isa kenname kana nuti ittiin kennineemi ka itti kenne mana baree bakka bu'ootaati. Ka itti kenne paarlaamaa biyyattii Itoophiyaati. Kanaafuu uummanni kenna falmachuun nurra jira. Maal jennee falmanna? Kaleessa Abiyyi Ahmad gaafa aangootti finnu gaafii gaafanne qabna nuti. Gaafii kaleessa gaafanne keessa Abiyyiin Ahmad deebii takka nuu deebisuu hin dandeenyeerra. Wayyaanee gaafa gaafannu Hayilemaariyaam Dassaalenyi gaafa aangoorra jiru gaafii maalii gaafanne? Gaafii abbaa biyyummaa gaafanne. Daangaan Oromiyaa sararamuu gaafanne. Finfinneen ta Oromiyaa taatuu gaafanne. Ajjeechaaf duuti nurraa dhaabatuu gaafanne. Hayilemaariyaam deebii kana nuu deebisuu dadhabnaan ummata ajjeesee hifatee aangoo irraa ka'ee jechuudha. Mootummaa ce'umsaa jedhanii Abiyyi Ahmadarraa ka dhufeetiin hin qawweedhaan ummata kaan caccabsee kan hidha guuree jedhe kanatu dhufee jechuudha. Amma Abiyyi Ahmad waggaa 5 muudamni kennameefii jira. Waggaa 5 kan akka Abiyyiin Ahmad aangoo isaa fixatu teennee eeyna. Laa teenneen eeynu maal godhuun nurra jira ree? Wal mari'achuun nurra jira. Walitti siinee gatteennee falli maali? Ilaa fi ilaameen. Maaltu nu baasa? Ilaa fi ilaameen. Akkam yoo goone namicha kana karaa qabna? Ilaa fi ilaameen. Gaafii nu kaleessa si gaafanne takka lama jedhii nu deebisi. Mootummaa Itoophiyaa taatee jirta. Paarlaamaan biyyattii sifilee jira. Ufiin uffiltee jirta. Waggaa 5 aangoo argattee jirta. Deebii ummataa hin deebistamoo hin deebistu. Gaafii ummanni Oromoo si gaafate hin deebistamoo hin deebistu. Abbaa biyyummaa Oromoo hin mirkaneessitamoo hin mirkaneessitu. Daangaa Oromiyaan sarartamoo hin sarartu. Hidhamtoota siyaasaa hin hiitamoo hin hiitu. Yeroon amma kun olaal. Argite? Achi dhayii as dhayii kana furraa dhiisa. Hin shawwadaminaallee muudama fedhe abbaan fedhe yoo argate deebii kenna osoo nuun deebifni namni aangoorra turuu danda'u tokkollee hin jiraatu Itoophiyaa keessatti. Gaafii Oromoon gaafate, gaafii haqaa, gaafii abbaa biyyummaa uummanni kenna gaafate osoo nuun deebisin Abiyyi Ahmad aangoorra turuu inuma hin dandeenye waggaa 5 isaa inuma hin fidne. Takka takkaan uummata biyya sanii waraanatti oowee lafarraa dhabamsiisa malee abadan deebiin uummata Oromoo deebu malee uummanni Oromoo cal jedheen taa'u. Kanaafuyyuu waggaa 5 aangoo argadhee jira. Deebii nama tokkootu hin deebisu. Uummanni na filatee jira. Uummata na filate kanaan waan takka hin godhu. Uummanni na filate kun waan irraa barbaada. Na filatee deemi. Uummata na filate jira bar. Uummanni na filate. Uummanni si filatee mee waan uummanni si filateef hin deebiftaaf hin deebiftu. Takka lama jennee guyyaan boriif iftaan irraa laallaa mire. Uummanni jaalatee si filatee halkan osoo hirriban ittiin bari'an gadi bahee na filate jedhee bar. Osoo halkan ardiin ittiin bari'in achi bulanii bakka filannoo bulanii qorra keessa dhaabatanii na filatan jee bar. Maarree uummanni qorra keessa dhaabatee si filate. Uummanni kun ammoo gaafii kaleessa wayyaanee gaafate lafaa qaba. Gaafii kaleessa wayyaanee gaafate san hin deebistaaf hin deebistuun yeroon adda nu baaftii jechuudha. Isinii galee kanaaf Oromoo maaltu sirraa barbaachisa? Xiyyeeffannaan keessan Hayilemaariyaam Dassaalenyi irra ta'uudha qaba. Abiyyi Ahmad Hayilemaariyaamiin garaagarummaatti ilaaluun qabdan. Amma akkamiin ilaaluun nurra jira? Amma Abiyyiin Ahmad mootummaa Itoophiyaati. Maaliif mootummaa Itoophiyaati? Waggaa 5 kana keessatti muudamni kennameefii jira. Seeraan haa ta'u seeraan alaa haa ta'u. Waggaa 5 yoo aangoo sanirra turuu danda'e mootummaan Itoophiyaa isa. Yoo aangoo irraa ka'uu danda'e bakka isaa bu'ee walakkaa kanatti yoo namni biraa ka dhufu taate ka dhaabatu mootummaa ce'umsaati. Mootummaa ce'umsaa kana dhaabuudhaaf ammoo gaheen Oromoo wassaanyi. Gaheen uummata Oromoo wassaanyi. Yeroo mootummaa ce'umsaa dhaaban har'arraa kaasee takka jechuu qabdan jechuu laalaale. Agartee har'arraa kaastanii mootummaa ce'umsaa dhaabuudhaaf takka jettanii jalqabuu isinirra jira. Sababiin isaa Abiyyiin har'a aangoo argatee jira. Waggaa 5 uummata biyya kanaa tajaajili jedhamee manni maree bakka bu'oota paarlaamaan biyyattii Itoophiyaa qabdu ka hayyoota kenna hidhee irra taa'aa jiru. Ka hayyoota kenna ukkaamsee irra taa'aa jiru Abiyyi Ahmad aangoo tarakkabee jechuudha. Kennaniifi bar. Kanaafuu
Hayilemaariyaam Dassaalenyiif Abiyyi wal fakkeessuu yoo ka barbaadu taate Oromoon ilaa fi ilaameedhaan wal dhageeffatee tokkummaadhaan gadi taa'atee mari'atee dhuma dubbii isinitti himaa jira bara. Dhuma dubbii. Abiyyiin aangoo argachuu isaa hin falmina. Akkamitti hin falmine? Biyyi kamuyyuu paarlaamaa qabdi. Mootummaa abbaa irree fedhe haa ta'u. Awurooppaanis paarlaamaa qabdi, Ameerikaanis paarlaamaa qabdi, Afrikaan garagaras paarlaamaa qabdi, Itoophiyaallee naa xiqqaattu haa guddattu paarlaamaa qabdi. Paarlaamaa jechuun ammoo mana maree bakka bu'ootaati. Manni maree bakka bu'ootaa jechuun uummata Itoophiyaa waliigalaa bakka bu'ee warra uummata san hoogganaa jirudha. Jarri kun eega namicha kana bulguu kanatti aangoo kennan. Waggaa 5 kennaniif, injifatte jedhanii kennaniif. Nuti ammoo hin injifannee jennee isa achi sochoosuu hin dandeenyu. Isa sochoosuu yoo dandeenye gaafii kenna kaleessa gaafanne deebii nuu deebisi jennee kokkee isa qabu nurra jira jechuudha. Muudamtee jirta, ummata na filate jette deebii ummataa deebisi. Ilalaali dhiirti kana gaafatti malee Abiyyiin hin muudamne aangoo isaa fudhatte kophaa kee dorgomte kana hin beeyna. Kophaa dorgomuu isaa of hin gowwoomsinu jechuudha. Qaruutee ta'uu nurra jira beeka. Kophaa dorgomuu isaa addunyaa ragaa bahe ana qofa osoo hin taane. Biyya addunyaa guutuu ragaa bahe. Sammuu bilisummaatiin haasa'ime waa itti yaadii dubbadhu. Dubbii sirraa namni hin fudhanne haasa'in. Abiyyiin Ahmad kophaa dorgomuu jaalattee osoo hin taane diqqaa guddaa beeka. Kophaa dorgomeemi. Kophaa maa dorgomte hin jenneen manni maree bakka bu'ootaa. Baga kophaa dorgomtee injifatte jedhanii aangoo kennaniif. Inda'uun jarri maal jedhaniyyuu dimokiraasiin maan akkanaatu Itoophiyaa keessatti hin dhufnee jedhan. Dimokiraasii dhiisi shittaa yallawu. Hafuurri dimokiraasii hin jiru filannoo Abiyyi Ahmad keessa. Dimokiraasiin maal akka ta'e yoo baruu barbaaddan miidiyaa addunyaa daawwadha. Wayita filannoo biyyoonni guddatan biyyi dimokiraasii geggeessan taa'atiniin televiziyoona isaanii ilaala. Wayita sagalee isaanii laakkaatan taa'atiniin ilaala. Wayita isaan filannoo korojoo keessa buusan taa'atiniin ilaala. Dimokiraasii addaan baafattan jechuudha. Ka Abiyyiin Ahmad bakka korojootitti poolisii isaa ramadee wayita ati seentu poolisiin achi dhaabatee kunoo Abiyyi filadhu siin jedhu kunoo Abiyyi filadhu jedhee kanaa filannoon dimokiraasii. Korojoo bira dhaabatee wayita namicha seenu Abiyyi irratti filadhu siin jaabar. Dimokiraasiin akkasii hin jiru. Tasumallee dimokiraasiin hin jiru. Walumaa galatti ummanni keenya ummanni Oromoo gaafii kee gaafadhu amma ka'i. Waan kaleessa gaafattee hagarraatiitii deebiin argatin Abiyyiin Ahmad kaleessa aangoon qabuu jedhe. Kanaaf deebii ummataa deebisuu dadhabee jedhe har'a aangoo argatee jira ka. Mee deebii Oromoo deebisu ka namichi kun dhuguma nama Oromooti ilma abbaa gadaati jettanii nu jala deemtanii arrabsitanii ijoolleen golofeedhan. Gonofaadhan yaa ummata gonofa. Yaa ijoollee gonofaadhan mee gaafii nu deebisu ka Abiyyiin keessan filtanii Xaqlaay Ministeriidha abbichu. Filtanii mee deebii takka nu deebisu ka. Koldaa ummata koldaa waa takka hin beeyne. Nama arrabsuu malee namichi kun filame Oromoon maal gaafatee nama hin beeyne. Kaleessa Oromoon maaliif du'ee nama hin beeyne. Oromoon maaliif hidhamee nama hin beeyne. Horii akkanaa kanatu Abiyyi Ahmad deeggara jechuudha. Horii. Beelladoota isin ijoolleen Bilixiginaa deeggartan beellada. Loowwanii isin mar'achuu malee maaltu isin hafu. Kanaafi kanuma isin jedhu beste Sofia Sandaabolich. Sandaabolich. Sandaaba si godha osoo si argadhe. Kanaafi wanti amma isin jechuun dhufe tokko kana. Tokko kana. Kabira ammoo Abiyyi Ahmad gurraa kaasuu yoo ka barbaadu taate nam takka abdachuu nurra hin jiru. Biyya takka abdachuu nurra hin jiru. Amma nam tokko guutumaayyuu ka Awurooppaa fi Ameerikaa eeguu jira bar. Abiyyi Ahmad irratti tarkaanfii fudhatanii kararraa nuu qaban ka jedhu guuteera miskiinni tokko bar. Mee nama meeqa namni waan akkasii yaadda nam isaa ban qabu bar. Saniinumaa yaadina. Hayilemaariyaam Dassaalenyi nutu aangorraa kaase. Wayyaane nutu aangorraa kaase lafee fi lafee kennaan bilisummaa dimokiraasii biyya ofiititti ka fidu ummata biyya saniiti malee namni biyya biraa kamuu dhufeetiin dimokiraasii biyya namaatiif fidu hin jiru. Jala sarareesitti yaa ummata Itoophiyaa yaa ummata Oromoo jechuu kiyya. Inuma duutan yaa ummata Oromoo wareegama qaalii kafaltan wareegama guddaa kafaltan hagarraatitti waan barbaadaniin argan. Aktiivistoonni Oromoo Ameerikaa Awurooppaa homa takka Abiyyi Ahmad hin godhan isinitti himaa. Dippiloomaasiidhaan dhiibbaa irra godhaa jiran. Ekonomiidhaan dhiibbaa irra godhaa jiran. Mallaqa irraa kutan, diinagdee irraa kutan.
kana caalatti wanni isaan nu godhan illee hin jiru. An akka kiyyatti akkanatti fudhadha. Addunyaan galata qabdi. Ameerikaan thank you. Awurooppaa thank you. Innaa mazagginaalle. Innaa mazagginaalle. Akka jarri jedhan sana gartanii innaa mazagginaalle. Dhugaa isinitti himaan. Awurooppaa Ameerikaa thank you. Innaa mazagginaalle. Afaan Amaariffaa jarri beekaniin jechuudha. Galata guddaa qaban nu bira. Waan nuti barbaannu olitti nu godhan. Rasaasa biyya keessa seenanii nuun tokkofne uumaa nuun hambifne bar. Bilisummaa biyya ufiitiif ka fidu ummata biyya saniiti. Dimokiraasii biyya isaatiif ka fidu ummata biyya isaati. Haile Maariyaam Dassaaleenyi Ameerikaa miti ka aangorraa kaase. Ummata Awurooppaatii miti. Oromoon lafee fi dhiiga keetiin. Axintii keetti kasakkaste lafee keetti butuchite Haile Maariyaam Dassaaleenyi aangorraa kaaftee namicha har'a ilmaan hiyyeessaa nu jala deemtee nu arrabsitu tuni warri nyaateen dhuyne jala deemee na arrabsu kuni warri galgala yoo waa nyaate ganama maaliin bula jedhu amma nan arrabsu guddaan parsantiin guddaan ijoollee akkasiiti bar. Ijoollee yoo ganama faxuura nyaatte booda ashaamaa nyaadha jettee hasabdutu as jala deemee abiyyiif na arrabsa bar. Ganama yoo ashaa nyaatte gadaamaa nyaadha jettee ijoollee yaaddoftu bar. Wanta akkam beekanii bar. Nama akkasiisanii bar namni abiyyi deekkar. Wallaalaa macarrashaa ka waan nyaatee dhuguu hin qabne. Ka ganama yoo waa nyaate galgala maan nyaadha jedhutu as jala deemee abiyyi deeggara jechuun arrabsa bar. Bareedumsa isaa san Facebook irratti argeemi sanumaaf na arrabsa waan biraan beeku. Hojii inni hojjetu waan takka irraan beeku bar. Isini galee kanaafi Abiyyi Ahmad aangorraa kaasuu yoo ka barbaannu taate tokkummaan uummata Itoophiyaa wasaanyiidha. Tokkummaan uummata Oromoo wasaanyiidha. Oromoo ka'us irra jira. Kaabaa kibbatti ka'us irra jira. Baadiyyaatti ka'us irra jira. Akkuma kaleessa falmattee xilaata kee ka haga funyaanii hidhate ofirraa kaaftetti kanallee ofirraa kaaftee nama sii ta'u bakka buufachuudhaaf situ danda'a siin jechuu kiyya. Uummanni keenya uummanni Oromoo kanatu siin barbaachisa malee Ameerikaa fi Awurooppaan dhiibbaan isaan Abiyyi Ahmad irratti godhan dhiibbaa hammana hin jedhamne jechuu kiyya. Namni mallaqa kana muluu irraa citti godhee kutee akka inni birrii takka alarraan arganne godhe sila kana caala maaluma nuu goote Awurooppaa fi Ameerikaan. Innaa mazagginaalle. Innaa mazagginaalle. Awurooppaa Ameerikaa thank you. Thank you very much. Galata guddaa qabdan isin. Ummata biyya saniitti ufitti laafe. Ummata biyya saniitti ufitti laafe jechuudha. Osoo ummanni biyya sanii akka kaleessa jedhee gadi bayeetiin Tigraayin falmate sanitti jedhee falmate. Injiru Abiyyi Ahmad. Har'a ammoo carraa san argattanii jirtan jechuu kiyya ummanni Oromoo. Abiyyi Ahmad har'a mootummaa Itoophiyaati jedhamee aangoon kennameefii jiru. Kanaan dura mootummaa ce'umsaa ture. Hin shawwadaminaa beeka. Kanaan dura mootummaa ce'umsaa ture aangoo takkan qabu. Har'a ammoo aangoo gayaa itti kennanii waggaa 5 biyya kana bulchi jedhanii hinjifatte jedhanii manni maree bakka bu'ootaa isin jettanii mootummaan abbaa irree manni maree birrii suni manni maree ganzabaa Abiyyi Ahmad aangoo waggaa 5 birriidhaan Itoophiyaatti gurguratan jechuudha. Manni maree bakka bu'ootaa jechuudha. Birriidhaan Itoophiyaa Abiyyitti gurguratan. Birriidhaan ummata Itoophiyaa Abiyyitti gurguran jechuudha. Manni maree bakka bu'ootaa fi paarlaamaan biyyattii jechuudha. Abiyyi wayituu filannoo injifateeti miti. Eenyu waliin dorgomee injifata. Eenyu wajji dorgome eenyu waliin dorgome. Anu osoo wajjin dorgomeen injifadha Abiyyi Ahmad. Maal taateeti? Aniin kuni nama biraa itti dhiisi. Hin injifadha. Abiyyi hin beeka bar. Waa takka qawweedhaan nama caalee argamee rasaasaan nama caalee argameetiin injifadhe jee malee filannoo dhugaa isin jettan san dimokiraasii inni jedhu san osoo taate anaa kanatu injifata sin jala. Anaa kanatu injifata. Hilliin godhe nama biraa ittiin fidu. Hayyoota Oromoo gugurdaa akka Profeesar Maraaraa Guddinaa akka Hayyu Duree Jaal Daawud Ibsaa kana dhiisi. Aniin kuni hin injifadhaa siin jaa Abiyyi Ahmad osoo filannoon dhugaa ka Itoophiyaa keessatti geggeeffamu taate anatu injifata. Hin beeka innis kan. Isin hin beektan ijoolleen Bilixiginaa deeggartan. Isin miskiina Rabbiiti akkuma isin hin jedhe isin warra ganama nyaatee galgala maan nyaanna jedhee yaadda'utu as jalatti Facebook bitattanii silkii wayii bitattanii qooqa bultanii akka taatanii silkii takkatti bitattan saniin as jala deemtanii Facebook banattanii nama arrabsitan. Hojiin keessan qaru waa bar. Waan takka hin qabdanii bar. Hojiin keessan qaru bakka waan silkiin bitattan argattan fiidan suuqii dhaytan silkii bitattan Facebook banattan illi barra namatti. Hillim ya ebaluu lij ya achii lij ya bazzaa lij ya garayii lij liji maaltu fayyade kun kuni waan itti taane bar itti ta'u bar
waan teessaniifuu nyaattanii hin qabdan dhugaa isinitti wal beeyna waan ta'eef ijoollee waan nyaattu hin qabne qooqa bultee silkii bitattee bar qooqa bultee silkii bitattee aboo miskiina bar na arrabsuu barbaaddi bar Abiyyi Ahmad bareedaa kan akkami waajaa mucaan kun ijaanii bar namicha kana bareedu kana yooma bareedammaan akkanaa kun nu bulche baqiidhaa jaannuuf bareedumsummaan isaa yaa salaama miskiina rabbii hin jiru wanni akkasii nu bira bareedaa fokkataallee nu biratti tokko nuti ka barbaannu hojii isaati malee fuula isaatii miti warri fuula isaatiif jecha fiidanii suuqii dhayxanii kophee luka takkaa godhatanii luka bitaa warri osoo Abiyyiidhaa koomantii barreessuudhaaf fiidanii kophee luka bitaa godhatanii fiidanii dukkaana dhayxan achi booda gaafa silkii bitattan feesbuuka banattanii waan garatti nyaatanii qabdanii sanuu liqeeffattanii idaa walakkaa kafalaa walakkaadhaan har'a ammoo jabaa taatanii Abiyyi irraa dubbattan jechuudha koobattiidhaan nu arrasitan maqaan keessan ammoo abbaan qabdan gara siilij gaara sallij laga sallij gubbaa sallij gadda sallij kana amma maqaan keessan amma kana amma isintu biyya bulchuudhaaf nu arrabsa jechuu bar aboo ummata kana rabbii kiyya bar ummata miskiina hin beeyne nu waan godhaa jirru kanaaf jaran Oromoon wallahi dhugaa jirtu isinitti maan hin shawwadamina Abiyyi Ahmad yeroon itti aangorraa kaasan amma bakka haalli mijaa'ee jiraayyu isin hin jaan hin da'umu kaleessa mootummaa ce'umsaa ture gaafii ummata deebisuudhaaf carraan arganne jedhaa ture bara aangoo gahaan qabu ani mootummaa ce'umsaa ture mootummaa Itoophiyaa godhanii eenyu namuudee jedhaa ture bara kaleessa har'a ammoo guyyaa kaleessa irraa mootummaa Itoophiyaa jedhanii si muudanii deebii Oromoon deebistaaf hin deebistu hayyoota Oromoo ka hiitaaf hin hiitu wallahi dhuftee naqa Oromoon marabbaa kiyya sitti eeggate sitti meera sitti argisiiseera dheengadda irreecha irratti dheengadda sitti argisiisee jira ijoollee si jala yaatu ta kophee luka godhatu tanni ijoollee Abiyyi jala deemtu warra Abiyyi deeggaru jechuu barreessin deeggartoonni Abiyyi ganda sanii lijii gaara sanii lijii goda sanii lijiin warra kophee luka bita osoo kophee keessanitti gadi qabanii kaameeraa kopheen keessan tokko garana laala tokko garana laala jarjara irraa bar kophee luka godhattanii fiidanii silkii liqeeffattanii bitattanii waan nyaattanii dhuudanii qabdan wanti isin dandeessan takkattiin bakka feesbuuka kanaan arrabsu Abiyyi maa deeggarta yoo jedhaniin hin bareedaadha bakka wanta akka jiru bar mee maa deeggartaa boote Abiyyi maan arrabsita yoo jetteen hin bareedaa bifa isaan agartuu siin jedhan bakka bareedumsa isaan agartuu jedhanii bar namicha lippistikii dibatee tsadaa godhee daqiiqaa meeqa fuula isaa kana miicanii lippistikiidhaan bar baxanii nu gabbaasan jarri dhugumaan bareedumsa isaa akkasiiseeti mee dhaqaatiin hin bira gayaa laala namni bareenni bilxiginnaa keessa hin jiru tasumallee hin jiru muloon isaa ka tortoree dhumate fuulli jaraa hin jiru bilxiginnaa keessa namni fuula qabu tokkos hin jiru anatu isinitti hima ciccitee saabate marti isaa osoo ummata kana nyaatan otoo ummata nyaatan fuulli isaanii ciccitee saabate argaan jirtanii footoo feesbuuk irratti waan fakkaatu fuulli jaraa ciccitee nama bilxiginnaa deeggaru kaameeraa bareechisanii qibibbirri irra kaayanii bakka nama tiktikoo seene namni bilxiginnaa yoo ta'u bar tiktikoo gurbaa tokko nagarree deeggaddaa ka ija ummatatti babaasu tokko tiktikoo kanarratti maayii kana Abu Mus'ab moo maali sheeticha Ameerikaa kun affeeree mucaayyoo tiktikoo irratti ba'u arabuma fakkaata jiran gaafa asii fuudhee sheetichi feesbuuk irra gabbaasu yaa hawla walaa quwwata telefoonuma kiyya kana fakkaata jahannami gurraachinni isa jahannama alhamraa bakka jahannami gurraacha akkana jedha la telefoona kana garte akkana fakkaata qibibbiriidhaan tiktikoo kana keessa uf tolchee as baya yoo achii gadi ba'u bineensa bakka akkanumaan jalaa dheessita jalumaa dheessitee badda bakka namni bilxiginnaa deeggaru tokkochi ka fuula qabu hin jiru sirritti maal muluun isaanii homa kana dura kakkaayanii babbareechisanii nama fakkaatanii waan namaan jechuu barbaada isinii galee kanaafi warri Abiyyi deeggartu jechuu ijoolleen tokko maa deeggarta Abiyyi yooti jetteen hin bareedaa bareedumsa isaan agartuu siin jaan bareedumsa isaa kanaaf deeggara malee ani maaltu nagaye waa'ee aangoo isaa an siyaasa irraa bilisaa jedha siyaasa irraa bilisa waa'ee ijoollee bilxiginnaa hojii keessa immoo
mataa isin nyaadha wallahi. Amma wanti isinitti himu kana Abiyyi Ahmad gizeen gaafii gaafannu amma jechuudha. Gizeen aangorraa kaafnullee amma jechuudha. Gizeen waan Oromoon gaafate deebii argatullee amma. Gizeen isa aangorraa dhabamsiisuu dandeenyullee amma jechuudha. Har'a aangoo gahaa jedhanii ramadaniif beekamtii kennaniif waggaa 5 Itoophiyaa bulchi jedhanii itti kennan ummata na filate jedhe ummata kana waan inni na filateef deebii isaa hin deebisaaf jedhe mee ummata si filate san yoo ati deebii deebiste nuti wanni Facebook irra teennee iyyinuuf hin jiru Habibi yoo ati ummata si filate kana gaafii isaa deebiste wanni marroon qawwee qabatee qawwee dhukaasuuf hin jiru yoo ati ummata si filate kana waan ummanni kun barbaadu Oromoo goote wanni jaalmii onsi dhukaasuuf hin jiru yoo ati ummata kana gaafii Oromoo si gaafate deebiste wanni jawaarsi morfuuf hin jiru yoo ati ummata Oromooti deebii Oromoo si gaafatu deebifte wanni Profeesar Ahmad Cululleen galgala ganama Facebook irra taa'ee si arrabsuuf hin jiru jechuudha. Yoo ati deebii Oromoon gaafate takka takkaan deebiste wanni ani Facebook irra taa'ee ijoolleen kophee luka bitaa godhattu na arrabsituuf hin jiru jechuudha. Si gale ijoolleen si deeggartu ka kophee jaraaluu itti garagalu ka waa takka waan nyaattee dhuydun qabne silkii bitattee nama arrabsu bacha asirra taa'ee wanni ijoolleen sun arrabsituuf hin jiru jechuu kiyya. Deebii Oromoo deebisi. Hayyoota Oromoo gadi dhiisi. Oromoon gaafii si gaafate. Abbaa biyyummaa si gaafate. Ajjeechaa nurraa dhaabii si gaafate. Hidhaa nurraa dhaabii si gaafate. Si galee. Daangaan Oromiyaa sararmuu si gaafate. Finfinneen ta Oromoo haa taatu si gaafate. Sama afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uu si gaafate. Oromoon saba guddaadha. Gaafii kana har'a bifa hara waan sitti dachaafna jechuudha. Aangoo argattee jirta. Aangoo qawweedhaan ati fudhatte kanaan Oromoodhaa deebiin deebistu taanaan akkuma ati qawweedhaan aangoo fudhattetti qawweedhaan aangoo sirraa fuuna jechuudha. Waadaa seennee sitti gadi baana. Har'a booda akkuma ati qawweedhaan aangoo fudhatte qawweedhaan aangoo sirraa fuuna yoo ati didde jechuudha. Yookaan ammoo mootummaa Itoophiyaa taate muudame jette ummanni na filate jette ummata si filate deebii deebisuu sirra jira. Ummanni si filate gaafii si gaafataa ture kaleessa irreecha irratti. Hayyoota keenya ka hiite nuu hiiki. Nuti har'as dhiitamaa jirra. Nuti har'as wareegamaa jirra. Nuti har'as du'aa jirra. Nuti har'as yaa bilxiginnaa ija najisaa. Ijji teessanillee faayidaan qabdu ilmaan sareedha. Ay. Ummata najisa. Kamitti nama laalti. Wayi ijoollee luka bitaa. Wayi ijoollee kophee luka bitaa godhattan. Ima nuu dabda wallahi. Ima nuu dabdan koomattiidha. Ima koomantiidhaan nuu dabdanaa. Koomantiin nu jala deemtanii nu arrasitan. Qiza naamochi. So, kana wanti isinitti himu dhufe. Kanaaf Oromoon, Ameerikaan, Awurooppaan ennaa mazagginaallee jennee ni jirra. Maaliif waan silaa nuti godhachuu qabnu olitti nu godhan jechuu kiyya. Waraana adda bilisummaa Oromoo sabboontota Oromoo qabsaa'ota Oromoo miidiyaa addunyaatiin akka sagaleen isaanii dhagaaman godhanii Aljaziiraa mararratti akka dhufan godhanii ana caalaa maan nu goote addunyaan. Kana caalaa maan nu goote addunyaan. Har'a namni nama ta'uu qabu nuyi jechuudha. Falmachuun dirqama keenya. Ameerikaan qawwee qabattee Itoophiyaa seentee sii dhukaasuun haraamaayyuu malee. Ofii kennaa wareegama barbaachisu qabalee uummanni biyya kennaa bilisummaa isaa goonfachuun dirqama keenya jechuudha. Dirqama keenya. Wallaahi dubbii dhugaati beeka. Dubbii dhugaati maal jedha Abdulkarim Muhammad maal jetta gurba kopheen teellee luuti bita. Kanaafi ummanni Oromoo tokkummaadhaan kaa'a. Bilxiginna tokko malee na laale bishaantu na fe'e xiqqoo beeta. Kanaafi qabsoo finiinsuun dirqama keenya jechuudha. Oromoo ka'ii gaafii kee gaafadhu. Abiyyiin Ahmad isintu na filate isiniin jedhee ture. Kaleessa addabaabayii irratti dhaabatee ummanni kun halkan guutuu irriba keessaa ka'ee qorraan achi bulee na filate jedhe.
ummata qorra keessa dhaabatee si filate deebii deebisi. Mootummaa Itoophiyaa taatee jirtaami. Ummanni Jawaar barbaadaa hiiki. Ummanni Baqqalaa barbaadaa hiiki. Ummanni Hamzaa Booranaa barbaadaa hiiki. Ummanni dhugaa Hacaaluu barbaadaa dhugaa Hacaaluu baasi. Siidaa Hacaaluu Finfinnee keessatti warqiidhaan dhaabi. Sii galee yoo ka dhugaa Oromoo waliin jiraachuu barbaaddu taate. Siidaa Hacaaluu siidaa Minilik sana achii kaasi. Walakkaa sanitti Hacaaluudhaa siidaa warqiidhaan dhaabi. Jawaar Mohaammed gadi baasi. Oromoon kana si gaafataa jira. Abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessi. Daangaa Oromiyaa sarari. Finfinneen ta Oromooti jedhii murteessi. Afaan Oromoo afaan federaalaa godhi. Marroo waliin gattaa'ii mari'adhu. Jaalsanyii waliin gattaa'ii mari'adhu. Gaafa san ati dhugatte waggaa 5 biyya san bulchuu dandeessa. Yoo kanan ta'in yoo gatteettee Marroo wajjin mari'anne, yoo gatteettee Jawaar wajjin mari'anne, yoo Hacaaluu Hundeessaatii fiddee handhuura magaalaa Finfinnee keessatti siidaa isaan ijaarre, Oromoon samitti si laxxafuudhaaf halkanii guyyaa sirratti dalaga jechuudha. Samitti si laxxafuudhaaf dhugaa siin jedhaan. Samitti. Wanni ati fiddu takka illee hin jiru. Dhugaa sitti maal? Sitti hin fakkaatin. Sitti hin fakkaatin. Wannummaan ati fiduu danda'u takka hin jirtu uummanni Oromoo sitti garagallaan. Wallaahi walashi. Waan takka fiduu hin dandeessu dhugaa siin jedha. Dhugaa siin jedhan. Kanaaf Oromoo qeerroo qarree qabsoon karaa nagaa dhumattee jirti. Gaafii keessan gaafadha. Maal jedhe isin akka keetii hoola maal jedhe Dabbo Abdul Karim waa barreesse maal jetta gurbaa luka booti maal barreesse beekoo maqaan isaallee Abdul Karimi kana Abdul Karimin si baafate yabbe mee barreeffama keessan dubbisuu barbaade iyyuu beekta. Abdul Karimi shin isa dhaqe. Kunooti isa akka keetii hoolaa egdi malee waa siyaasaa maal irraa dubbatti. Hoolaa ijaanuun arguu horii. Hoolaa ka akkasii kana ka kophee luka godhatu booti. Ani hoolaa ijaaniin argu hoolaa tiisaan qizanaam. Waan namaan beeytu la argite ammoo hoolaa karaa rakkoo keessa bar. Karaa rakkoo keessa. Ijoollee Bilixiginaa jechuun ummata kubbaayyuun kuni akkam jira yoo ati jettee waa takka deebisuu hin dandeenye. Amma Abdul Karimiin kuni hoolaa tiisitanaan jedha. Ani biyya hoolaa tiisan jira jedhan. Hoolaa namni tiisuu nama biyya Arabaati. Ijoolleen biyya Arabaa keessa jiran baadiyaa keessatti Araba jalaa dheessanii shurxaa jalaa dheessanii hoolaa tiifatan. Hoolaa tiisuun hojiidha. Hoolaa tiisuun hojiidha. Wallaalaan akka Abdul Karim kan kophee luka godhatu kun ammoo nama waa jechuun waggaa 90 si gaafata. Umrii kee guutuu. Ani nama gaafa ati dhalattu beeku Abdul Karim. Dhugaa sitti maal? Guyyaa ati haati keessaa xop gati jettu san nama beeku bar. Ijoollee si fakkaata waggaa meeqa beektaan waggaa 88. Gaafa ati dhalattu nama areenni kiyya akkana bahee areenni kiyya akkanuma jiruudha bar. Qallaali si fakkaate yoo akkatti na laaltu ijoollee si fakkaadhaami waggaa 88. Gaafa ati dhalatte beekaa nama. Ati ammoo waan an keessa jiruun beeytu waan an hojjadhuun beeytu kophee luka godhattee fiidee dhuftee suuqii dhayxee silkii birrii liqeeffattee bitattee Profeesar Ahmad Culullee arrabsuudhaaf irriba malee teettaa jechuudha. Deemtee arrabtu amma sa'aatii meeqam maaf deemtee arrabne haga jala deemtee arrabsitu. Maali jedhadha ijoollee guddisa badde bar waa takka amma birrii liqeeffatee bitate amma Abdul Karim quba qaba keessa wal beeyna hiyyeessi akka isaan jiru rakkata nama ganama yoo nyaate waan galgala nyaatuun hin qabne bar. Kana da'uudhaaf haati gola ciifteedhaan. Hoolaa badooti jedhe. Hoolaa tiisitanaan jedha. Namni akkana amma kanatu Abiyyi deeggara bara. Biyya hoolaan jirtu osoo jiraadhe. Maaleesh hoolaa yoo tiisi ammoo itti boonaan. Hoolaa tiisuun bizinasa qaba bibi. Hin tuffatte. Akka kee birrii liqeeffadheen bitadhu. Kophee bootii luka godhadhee naman arrabsu. Liqeeffadhee silkiin bitadhu. Abdul Karim hoolaa san dalagadhee hoolamaatti tuffattu san hoolama saniin bizinasa dalagee akka keetii gowwaa kana ittiin bitee mallaqa si harka kaa'ee
akka ati naa ergamtu si godha jechuudha. Hoolaa tiisee jechuudha. Hojiidha, hojiin hin tuffatamu. Si galaa gurba. Dalagaan waan feete yoo dalayde dalagaan hin tuffatamu. Gadhee jechuun ta akka teetii tana jechuudha. Ta dalagaa tuffattu. Ta waa'ee dalagaan beeyne. Dalagaan kamuyyuu dalagaadha. Ati wanni dalagattee jijjiirama sii fidu tokko dalagi. Waan haraaman taane waan halaalaa irratti dalagadhu. Hoolaan salphinnaa miti. Hoolaa taniin tujjaarte ijoolleen teennar. Hoolaa ati ittiin nama arrabsitu kanaan fooqii irraan ijaarte ilmaan Oromoo qaqqaaliin. Ati ammoo birrii ijoolleen hoolaa dalaydeef iddu liqeeffattee silkiin bitatta jechuudha. Daddabii akka keetii kana sanafi dabar. Hoolaa namaan jetti. Hoolaa jechuun waan bu'aa qabu barra. Sijeeta. Ka foon isaan nyaatamne haraamaa akka keetii si fakkaate najisa. Najisa foon isaan nyaatamne Abdul Karim. Akkanatti kuno dhugaa isiniin sitti haasofna nuti. Dhugaa akka barbaannetti xaa jennee haasayaa kolfaa seeqataa maal jedhee barreesse. Bakketti gowwaa maal jedhe bakkatti jirtu hoolaan hin jirtu maaliif soba wal beekna. Hoolaa gajaan arguu dhiise bada dhuufu lukkuu ani waggaa 9. Hoolaa haga arguu dhiise waggaa 11. Dhugaa sitti maan biyyatti duraan hoolaa argee jira. Garuu haga biyyaa bahe amata 11 guyyaa takka hoolaa ijaan argee hin beeku. Ati garuu silkii kadhattee dhuftee yookaan goddanyaa keetirraa fudhatte mee bannaa fiti koomantii barreessaa feettee koomantiidhaa barreessaa jirta malee ati maalitti na beeyta bakka jiru? Na beeyta qofa bakka jiru. Akkamitti Profeesara waa jechuu barbaadate? Profeesara tokkeessuu barbaadde diqqaata. Ani sitti beera nama gaafaati dhalattu waggaa 88 si jeebara. Sittiin fakkaatiin akka ati irraa kophee luka godhattee dhuftee Profeesara diqqeessuudhaaf fiidu kana ijoollee Bilixiginaa miskiina rabbi. Maal barreesse tokko? Har'a mirqaana qaba. Wallaahi mirqaana qaba. Mirqaana ajaa'ibaa kana qaba. Abiyyi amma aangorraa kaasuun haalli nuu salphatee jira beeta. Ajaa'ibatti nuu mijjaayama. Ajaa'ibatti. Kalee sammata keenya shawwadaa ture bara. Ana aangoo hin qabu. Namni na file hin jiru mootummaa ce'umsaati. Namni si file hin jiru. Na file hin jette amma mee uummata si file deebii deebistaaf hin deebistu. Yeroo muraasa si kenne. Yaada qabaana afeerii. Kaameraan hin jiru wallaahi kaameraan hin jiru. Kaameraan jalaa balleesse warri Feesbuuka. Feesbuukni hin dalagu bar Feesbuukni dhukkee irraa kaasanii guyyaa 2 sa'aatii 8 9 itti citee deebi'e Feesbuukni beektaa. Hin dalagu kanaaf namni seenu akka duraanii sababa sanii barra nama 2 3 na laalaa jirtanii. Atuu kijibaadha itti takkallee dhufte bota mitu namoota ijaazaa buufadhaa yituun dubartiidha wayi. Meetam inni maqaan isii Feriyaa Shamsaddiin wadii nama guddaa ta'itti. Anaan jetta hoo wadii. Yaa kiisi dhiiseera. Yookaan achii warra koomantii arrabsaa. Dubartii isiniin arrabsu. Yoo natti kaluu jiraattan ijaazaa isin buufadha malee isiniin arrabsu. Garuu warra dhiiraa kana likkii galcha. Firii Jawaar Muhammad. Maalitti beeyti Bilixiginaa waan akkasii haaki? Firii jennee dadhabne. Wayyo. Akkasii baay'ee isin kolfisiifne natti fakkaata. Bilixiginaa ittuma dhiisi. Ahaa. Warra na arrabsuu miti tasa diingata arrabsee dhabe beekta. So akkasi Oromoo of hin gowwoomsinaa hin gowwoomatina. Ummanni keenya ummanni biyya keessa jirtan wallaahi dhugaa isinitti himaan. Addunyaan waan barbaachisu hunda isinii gootee jirti. Tattaafachuu isin barbaachisa. Biyyi kamuyyuu biyya ofii irratti dimokiraasii fiduudhaaf biyyi wareegaman kafaliin hin jirtu. Ameerikaa wareegama kafalte, Ingiliiz wareegama kafalte,
Awurooppaan biyyoonni amma isin agartan biyyoonni guddatan kuni ufii isaaniitti itti caccabanii itti bututanii bilisummaa isaanii dimokiraasii fidatan malee biyyi biraa dimokiraasii fiddeef takkan jirtu. Kanaaf ummanni keenya ummanni Itoophiyaa ummanni Oromoo ummanni Tigraay cunqurfamaan kuni tokko taaneetiin hafalmannu tokkummaadhaan itti hakaanu Abiyyiin Ahmad amma muudama argatee jira. Waggaa 5 mootummaa Itoophiyaa jedhanii muudan garuu namni isa filate jira. Inni hin jira jedhaa nuti hin jiruu jenna. Walumaa galatti warri inni filate sun deebii nuu deebisi jedhani. Oromoon irra gaafii gaafate qaba. Ummanni Oromoo gaafii gaafate qaba. Gaafii gaafate san yoo namichi kun deebii hin deebisiniif maal darree Oromoo? Hayyuun keessanidhatti isinirraa guurame yoo isin hin qabne maaltu isin teessisare? Kanaafika har'arraa kaastanii xiyyeeffannaan keessan kanarratti ta'uudha qaba. Kaleessa aangoon qabu jedhaa ture namichi kun. Har'a ammoo xiyyiitii takkatti waraana adda bilisummaa Oromoo irratti dhukaasee Abiyyi Ahmad dhaga'ee jennaan Oromoon tokkummaadhaan ka'ee Abiyyi Ahmad dhabamsiisuu irra jira jechuudha. Xiyyiitii takka Abiyyi nama Guji keessa dhukaase taanaan, xiyyiitii takka Abiyyi nama Booranatti dhukaase taanaan, xiyyiitii takkatti Abiyyi waraana adda bilisummaa Oromootti dhukaase taanaan Oromoon hundi dura dhaabatee akkamitti ilmaan Oromootitti dhukaafta jechuun sa'atiin irra jiru amma jechuudha. Marroon Oromoof qabsaaya Abiyyiin ilma Oromoo eega ta'e marrootti dhukaasuun irra hin jiru jechuudha. Yoo Oromoo taate tana godha. Yoo Oromoon taane ammoo akkuma kanaan dura ummata keenya miskiina ummata Wallaggaa, ummata Gujii, ummata Booranaa itti dhaqee gadi fixa ta'e taanaan Oromoon teettee tana laaltu amma boodan jirti natti hin fakkaatu. Kanaaf yeroo gabaabduu keessatti mala itti laaluun dirqama kennaa jechuudha. Kanaaf Oromoo uf qopheessa. Qeerroof qarreen uf qopheessitanii jirtan. Dheengadda irreecha irratti milikkata lafa keettan. Gaafii teessan Abiyyi yoo deebii isin hin deebisin itti shidda. Itti shidduu yoo jedhu marroo waliin. Itti shidduu yoo jedhu jaal sanyii waliin. Itti shidduu yoo jedhu jaal gullichoo waliin. Jaal gullichoo miti. Jaal gullichoo aadaa taa'ee bira jira. Maqaanuma duraan nu baratee du'aama bara. Warra bosona jiru kanneen jechuudha. Jaalmiyoo jara kana waliin itti shidduudha malee cal'issaniitumaan hin taa'ina. Kanaaf gaafii ummataa deebisuu baate taanaan akka Hayilemaariyaam Dassaalenyi yeroo gabaabduu keessatti likkii isin galcha jedhanii osoo nu dhaadatan likkii galansan na filatanii waggaa 5 akka barbaade jiraadhaa yoo ka barbaadu taate ummanni Oromoo waan si gaafate hatattamaa yoo lafan kenne jireenyi takka hin jiru Abiyyi Ahmad. Halkanii guyyaa si wallaalchisa ummanni Oromoo Abibi. Halkanii guyyaa gadi baatee ol deebuu si dhoorga jechuudha Oromoo. Kana quba qabaadhu siin ja'a ummanni keenya ummanni Oromoo kanarratti dalaguutu sinirra jira. Abiyyi Ahmad gara marattu nuti miti ka aangoo isaa kenne mana maree bakka bu'ootaati paarlaamaa biyyattiiti filannoo kijibaati injifate jedhanii aangoo itti kennanii nuti ammoo wanni nurraa eegamu gaafii kenna gaafachuudha jiran. Aynfaq argite gaafii kenna nuu deebisi tayyib mootummaa Itoophiyaaf hin jedhemi waan nu barbaannu nu waa deebisu. Akkana bara Oromoo dubbiit salphaadha bara na filatanii waggaa 5 mootummaa Itoophiyaati ayya tayyib mootummaa Itoophiyaati kalas deebii na deebisi ka Jawar hiiki Hacaaluudha siidaa Finfinnee keessatti addabaabayitti bakka siidaa Mililiksanitti siidaa Hacaaluu Hundeessaa nuu dhaabi hatattamatti satattama sa'aatii amma kana keessatti warqiidhaan Oromoon kana barbaada. Hacaaluu jechuun Oromoodhaaf daayimandiidha goldii akkanatti beeynan Oromoon hacee nyaattee mi lubbuu isaa goota kana Finfinnee keessatti siidaa isaa warqiidhaan nuu ijaari. Kana wanni barbaadu Oromoon yookaan waggaa 5 na filanii fataa jedhee hudduu saqqalee luka saqqalee ta'a akka barbaadetti hin jiru sun ufin gowwoomsin abadan wal arguudhaaf teennaa mima ibattaale walle akkasii Habibi ijjiru walle akkasii abadan bilisoome kasiin jedhu warra kophee luka godhatee bilisoomne jedhu quban qabnu nuti ijoollee kophee luka godhattu ijoollee silkii liqeeffattee bitattu ijoollee kanama nyaattee galgalamaan nyaadha jettu bilisoomnee jirra warra siin jedhu nuti jara waliin hin jirru jechuu kiyya nuti warra uf bare nuti warra waan gaafateen argatini deebii kaleessa gaafanne argannu malee si jalaan gaa akkana isteeppii takkas hin deemne an akka ummanni gariin gowwummaa sa'u sani naa sa'u bar ijji bafinjii si gaafadha filame jette ummatan na filate jette qorra keessa dhaabatanii na filatan jette ummanni kun wanni si filatameef maaliif haati tajaajiltuuf immoo haati hayyuu keessaa fuutee hidhaa guurtuuf hiiki ka hiite ka ajjeefte siidaa isaa bakka ummanni barbaadu dhaabiif takka jedhe aga lubbuudhaan jirtu. Lammata Oromoon gaafii 1000 qaba.
Gaafii Oromoon si gaafate takka takkaan 1 2 3 4 5 6 Ingiliffis hin galuu barsi. Tokko jedhi lama jedhi sadi jedhi deebii uummata Oromoo deebisi. Maal godhaa Ingiliffaan isinitti haasa'a. Ingiliff eessa beektan? Eessaa fuutan Ingiliff? Hin jiru. Isinii galee shaneetu nyaate acee jedha jazbaa shaneen maayin shaneen Oromoodhaa an shaneedhaa ana caaluun jaaladhaa Oromoo jechuun shaneedha yaa wallaalaa rabbi wallaalaan ta'inaa isin jedhan shanee wanni jedhu jiru shaneen Oromoodha ufii wallaalinaa bira tartanii ufii wallaalina Oromoon shaneedha marti keessan ati shanee an sanee maalii shanee hin jiru injiroon akkasii Oromoon martisi shaneedha Oromoo jechuudha bar shanee jechuun hin beektanii yaate isi de Oromoo jechuun shaneedha hundi kenna Oromoo shanan maal taatan isin Oromoon shani kanaaf Oromoo shanee jedhamee waamamu malee Oromoo ati achi keessaa baatee nuun shanee jechuun dandeessu gowwaan ta'in akka taayyee danda'atetti uf arrabsaa jirtanii ayte wayita shaneedhaan jettan kana uf arrabsitanii bara wayita Daawudiin shanee jettan uf arrabsitanii bara wayita achi gargaltanii waraana adda bilisummaa Oromootiin shanee jettan uf arrabsaa jirtanii bara shanee wayitu hin jiru nuti hundi Oromoo miiliyoona 90 shaneedha Abiyyiin Ahmadarra isin jala fiidan kuni shaneedha mataan isaa kana namni falmu jira hin jiru inni nu akkachuu laalina isin inni nu ganuu laalina inni Oromoodha bu'aa buusuudha bu'u laalina shaneedha eegaan Oromoodha jedhe shaneedha bakka kanaaf Oromooti wallahi billahi waan isin fayyadu malee waan isin fayyadne naasayna wallahi billahi har'arraa kaasa Abiyyiin Ahmad Ango waggaa 5 argatee jira anatu isinitti maragaa sobaanaa ta'u dhugaanaa ta'u mootummaa Itoophiyaati jedhee manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa murteessee jira mootummoota addunyaa biratti beekamtii haa dhabu girrisaa biratti beekamtii haa dhabu Oromoo biratti beekamtii haa dhabu garuu manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa ka ofiin jedhu paarlaamaan Itoophiyaa beekamtii kenneefii jira kanaafuu nuti hoo gaafii isa gaafannu qabna deebii kenna nu deebisi mootummaan Itoophiyaa si har'arraa kaasee kaleessa mootummaa ce'umsaa turte har'a yoo gaafii kenna nuun deebisne yoo har'arraa kaasee Abiyyiin Ahmad waraana adda bilisummaa Oromootitti xiyyiitii takka dhukaase yoo har'arraa kaasee Abiyyiin waraana adda bilisummaa Oromoo ka zoonii kibbaa ka Baaleen jiru ka Arsii jiru ka iddoo kam jiru irratti rasaasa takka dhaye Oromoo bakka jirtu maraa tokkummaadhaan urkayii dura dhaabbadhu gaafii kenna nu deebisi jedhiini akka jirtanii waraana kana jalatti hiriira bayaagala isa dhoorga bayaagala kana isin gorsa saniin gara kaanitti akka kaleessa osoo aangoo harkaan qabne na jarjarsitanii akkas na gootanii achi na qabdan as na qabdan suni kutee jira yeroon isa kutee yeroon isa har'a jaalattee jibbite aangoo waggaa 5 sii kennanii jiran yoo ati deebiin henna nuun deebisin har'arraa kaasee kuno gaafii si gaafadha tokko Jawaar Mohammadiik lama hidhamtoota siyaasaa Jaal Abdii Raggaasaa Baqqalaa Garbaa dabalatee hunda isii gadi yaasi sigalee tokko kana si gaaf lammaffaarratti Hacaaluu Hundeessaa ajjeefte Finfinnee keessatti siidaa isaa warqiidhaan hatattamaan dhaabiif gumaa isaa kafali maatii isaa garaa qabbaneessi jaartiin isaa dheengadda ayyaana irreechaa irratti qullaa ayyaana irreechaa deemte gaddi keessaan baane onnee isii cabsitee jirta waan ta'eef kanaafi maatii Hacaaluu gammachiisuudhaaf gumaa Hacaaluu kafaluu sirra jira Hacaaluudhaaf siidaa Finfinnee dhaabuu sirra jira Hacaaluu situ ajjeese toni adda durummaadhaan gaafii Oromoon si gaafatu keessaa takkasiidha nam tokko yoo nama ajjeese safuu qaba aadaa qaba gumaa kafalata Oromoon kanaaf Hacaaluudhaaf maatii isaatiif gumaa kafale situ nyaate Hacaaluu dhagaa isaa Finfinnee keessatti siidaa bakka uummanni Oromoo barbaadutti dhaabiif addabaabayii irratti sigalee umrii jiraachuu ka barbaaddu taate kanaan si gaafa kabiraa ammoo hatattamatti Finfinneen ta Oromooti murteessi afaan Oromoo afaan federaalaati murteessi daangaa Oromiyaa hatattamatti sarare marroo dirribaa waliin gadi taa'ii marii godhi xiyyiitii takka akka marrootti hin dhukaafne xiyyiitii takka ijoollee teenna bosona jirtutti akka xash hin goone Oromoon kana si gaafata ijoolleen tuni Oromoodhaaf jecha bosona jirti rasaasa takka ijoollee tanarratti dha'uun sirra hin jiru irraa kaaste
kaleessa kijibaa turteemi annan filannee jara naa mootummaa ce'umsaati aangoo kiyyaayyuun argadhaaf hin argadhu hin beeku har'a sitti kennan aangoo ati barbaaddu humnaan fudhatteemi ati garuu waaqatte ummatan na filate ani mootummaa dimokiraasiin akkanaan jiruu jette silaalla kame silaalla akka itti biyya san dimokiraatesitu kanaaf oromoo gaafii kee gaafadhu gadi bayi wallaahi dheengadda jaartii Hacaaluu Hundeessaa argee garaan na gubate jechuudha irreecha irratti qullaa ishii deemte jechuu dandeessa uffata ishiin godhattee deemte akka nama fayyaa hin qabneeti bar fayyaa hin qabdu bar Abiyyiin Ahmad isa ajjeesee dhiira goota akkasiisan goota qaalii isaa sirbee araat kiiloofsitu aanee isaan jedhe san Finfinnee keessatti ummata Amaaraa sodaa siidaa isaa dhaabuufiiti. Meelaalaa Oromoo rabbi jedha. Ummata Amaaraa sodaa siidaa Hacaaluu Finfinneetti dhaabuu dide jechuudha. Maaliif dhaabdee maatii isaan qabbaneessin laphee isaa? Gumaa maaliif hin kafalin maatii Hacaaluuti? Hacaaluu ajjeefte ma gumaa hin kafalin? Eenyummaanuu namni yoo nama ajjeese gumama kafala. Jaarsa jira aadaa qaba Oromoon. Jaarsa jira safuu qaba. Gumaa kafala. Gumaa waan jaarsi sirraa fuudhe kafaltee nama kana osoo ati aangorra jirtu ajjeefame. Har'a niitiin isa Hacaaluu Hundeessaa irreecha irratti Oromoo mara ijji isii ilaaluu dadhabde ijji nu ilaaluu dadhabde jechuudha. Kanaaf Oromoo namicha kana waan gaafattu baay'ee qabtaati. Har'a aangoo inni kaleessa kijibaaf an aangoon qabu Oromoon osoo an aangoon argatiin geebii nu geebisi har'a biyya hamasitti maan seera biyya sanii jijjiirus dandeettii qabda har'a dhugaa sitti maan har'a yoo dhugaa sitti me alaabaa Itoophiyaa san alaabaa abbaa gadaa gootee kokkobii keessa gaa'uu dandeettii qabda. Anatu sitti hima ati silaa waan beeytu. Alaabaa Itoophiyaa san keessa alaabaa abbaa gadaa alaabaa Itoophiyaa gootee alaabaa teena san abbaa gadaa san keessa kokkobii geettee kuni seeraan itti waggaa 5 kana bulchu jettee lafa kaa'uu dandeessa. Seeraa fi heera Itoophiyaa hunda jijjiiruu aangoo qabda har'a. Hacaaluu Hundeessaa siidaa dhaabuu qofaa miti. Dhugaa sitti himaan mootummaan kamiyyuu waggaa isaa 5 bulchu keessatti seera haarawaa baasaa deema jechuudha. Ati garuu tanaan toltu qaba. Tanaan toltu osoo nama bakka keessan ta'ee waggaa 5 filatanii alaabaa Oromiyaa san fidee alaabaa federaalaa godhee waggaa 5 kiyya waan Oromoo fakkaatu hojjedhee deebii Oromoo deebisee gaafii Oromoo hunda zaqazaqee deebisee fi akka uummanni Oromoo barbaadutti diratii dhiibee jiraachisa. Fakkeenyaaf isinii kaaya. Warra siyaasan beekne ijoollee Bilixiginaa luka bootii bitaa godhatanii fiidanii dhuftan dhageeffadha. Ameerikaan mootummaan Ameerikaa Joo Baayiden amma dhufe kun jechuun seera Doonaald Tiraamp ittiin biyya san bulchaa jire hunda jijjiire. Waa takkan jiran. Ka inni uggure, ka inni dhabamsiise waan san hunda haqee seera ofii amma baasee seera biriin biyya san bulchaa jira jechuudha. Agartee Mallas Zeenaawiin gaafa dhufe alaabaa federaalaa san akka godhee alaabaa lumuxii balleessee kokkobii keessa kaa'ee alaabaa federaalaa alaabaa Itoophiyaa waliigalaa godhe. Amma namichi kun nama waan akkana godhuu danda'u har'a waggaa 5 isaa eegamuu dame sila seera tumuu waan haarawaa uumuu Oromoodhaa beekamtii kennuu Oromoodhaa sadarkaa ol fuudhuu Finfinneeta Oromooti jechuu aadaa Oromoo guddisuu alaabaa Oromoo alaabaa federaalaa godhuu siishuuf afaan Oromoo afaan hojii godhuu kana dalaydii ilmoo dhiira seenaa dalaydee waggaa 5 isii keessatti yoo duute duuti malee kuni ka osomaa Amaara kaddamu osomaa waan Amaarri jedhu ergamu. Yaaki Abiy Ahmad ati faayidaa hin qabdu. Faayidaa takka hin qabdu. Siin jaanatu siin jeela. Waan takka hin fayyaddooti. Hin fayyaddu. Nam tokko namarraa barata tokko namarraa barata. Waggaa 5 aangoo itti kennan mee waan namichi kun hojjetu laallaka. Seera ati jijjiirtu. Alaabaa tamta ati fiddu. Paarlaamaa keessatti murtii akkamii akka ati dabarsitu. Hacaaluudhaaf waan ati gootu. Gootota Oromoo hiite waan ati gootu. Waraana adda bilisummaa Oromoo waliin akka ati furmaata fiddu. Oromoon gaafii baay'ee sirraa qaba bibi. Wayi ana osoo ta'ee bakka keessan har'aa kana sila alaabaa federaalaa godha alaabaa Oromoo alaabaa abbaa gadaa san alaabaa Itoophiyaa waliigalaa godheetiin lafa kaasiin jaalalla Oromoodha biyya san keessatti sabni guddaan alaabaa Oromoo san dhuguma ilma abbaa gadaa osoo taate alaabaa abbaa gadaa san kokkobbii keessa kaa'ee gadaa abbaa gadaa waan tulluu san irra kaa'ee alaabaa san waggaa 5 kiyya zac godhee bulcha abbaa kiyya. Seenaa dalaydaa bar seenaa dalaydee deemta waan Mallas Zeenaawiin dalageerra Itoophiyaan marti ittiin raafamaa jirti bar sammuu akkasii maan qabanne kuni washa bakka nyaataniituma dhugina nyaataniituma Mallas Zeenaawiin waan inni fuudhee lafa gadi dhaabe har'a biyyi Itoophiyaa sun marti ittiin raafamaa jirti bar
Abiyyiin Ahmad nama waan takka godhuu dadhabee gammaatiitti. Waan takka. Waggaa shanan kana keessatti aangoon harka isaa jira. Jaalannee jibbinee silaa osoo nama bu'aa qabu ta'e alaabaa guddoo Oromoo san sab godhee alaabaa federaalaa godhee kokkobii wanni abbaan gadaa asirra kaatu san keessa kaa'ee hayyoota Oromoo akka Jawaar akka Baqqalaa gadi baasee siidaa Hacaaluu Hundeessaa handhuura magaalaa Finfinnee keessatti zac godhee warqiidhaan dhaabee fi niitii Hacaaluu Hundeessaa maatii isaa hundaaf dhiifama jedheeni lukarratti kufee gumaa Hacaaluu Hundeessaa mallaqa miiliyoonaan kafalee Oromoodhaaf Finfinneen teeti jedhee murteesse marroo miilarratti kufee araarfate waraana adda bilisummaa Oromoo miilarratti kufee araarfate na waliin dhaabadha ati qabsaayaa Oromooti jedheeni waadaa seenee fi bifa saniin Oromiyaa jiraachisa osoo ani isa ta'e jechuudha. Garuu inni waan akkasii godha eessaa fuudhee waan akkasii ni godhaare maal goonare osoo akka anaati silaa seera biyya sanii hunda taqaaxaqee faqee achi kaayee biraa deema akka Mallas Zeenaawiin Abbaayeen fuudhee giddibii lafa gadi kaayee haga har'aatitti irra biyyi zimmarti Itoophiyaa Masrii Suudaanii waa'ee giddibii laga Abbaayiif wal fixan. Alaabaa federaalaa kana fuudhee alaabaa kokkobii qabu kana kaayee alaabaa san kadidu isaa ban qabu. Kaan asiin kaan godhe wanni Mallas Zeenaawiin dalage har'a waa meeqa lafatti jira? Waa meeqa jira? Abiyyi Ahmad jechuu qullaadha qullaa. Mee namicha kana mee uummanni godhu laaltanii waan takka jijjiiruu danda'u mee yoo inni uummata Amaaraa harkaa bahee seera takka jijjiiruu danda'e rabbiin isin agarsiisa. Seerri inni fidu maali beektanii? Yooma waa jijjiireeyyuu alaabaa jaraata dursanii deebisuu yaadamin. Sammuun qabu bara sammuun qabu. Mallas Zeenaawiin waa hunda jijjiiree gaafa aangoo isaarra jiru jechuudha. Alaabaa jarri lummuxii san ittiin uf jajan san dhabamsiisee alaabaa federaalaa sabaaf sablammii jedhee lafa kaa'ee. Abbaayiin fuudhee walakkaatti gaddabee haga har'aatitti Itoophiyaan Masrii Suudaanii waliin sababa san wal fixxi. Beekumsa Mallas laalame. Mee Abiyyi Ahmad amma mee laallaka yoo inni waan biraa godhu dhiisaa alaabaa lummuxii san isii bichaan irratti hin deebisa waan biraatiin tolu Abiyyi. Dhugaa isitti baan alaabaa lummuxii san mumkin fiduu danda'a. Garuu isii sodaa qaba sababii isaatiitti sabaaf sablammiin alaabaa kanaan jaalatanii. Alaabaa kana yoo deebise uummanni maan naan jedhaa keessatti quuqama yoo qabaate malee an akka kiyyatti sammuun Abiyyi waan achi bira tartu natti hin fakkaatu. Maaliif yoo jettan ergama Daani'el Kibriit jalaa waan hin baaneef sammuu Daani'el Kibriitiin deemuu sammuu Biraanuu Naggaatiin namni socho'u sammuu Andargaachoo Tsiggeetiin namni socho'u waan gaarii uumuu hin danda'u. Rakkoon isaa kana bar nuti walumaa galatti wanna nama dubbadhe kun yoo ta'e Oromoodhaaf waan gaarii. Isinii galaami nuti ka barbaannu gaafii Oromoo deebisuudha. Tokko kana. Lammata hidhaaf ajjecha Oromoo irraa dhaabuudha. Sadi hidhamtoota keenya hidhamtoota siyaasaa nu hiikuudha. Afur Hacaaluu Hundeessaa takka ajjeesee nama du'e deebisachuu hin dandeenyu. Namni suni kabajaa qaba Oromoo biratti qaaliidha Oromoodhaaf. Akkuma inni jedhe san qaalii keenya Finfinnee keessatti siidaa isaa dhaabee nutti argisiisuudha qaba. San qofaa miti. Mallaqa maatii isaati guma miiliyoonaan jaarsi Itoophiyaa dhufe araara buusanii maatiin isaa garaan qabbanaa'ee bifa saniin tasgabbiidhaan uummanni isaallee jireenya jiraachuu qaba. Maatiin Hacaaluu Hundeessaa gar'aatitti jireenya namaa jiraataan jiran. Isinii galaami. Kana waa'ee Finfinnee irrattis deebii deebisuu qaba. Finfinneen abbaan fedhe keessa jiraachuu mirga qaba. Biyya nama biraatu dhaqnee jiraachaa jirra. Finfinnee keessa namni biraa hin jiraatin jechuu miti. Finfinneen dachii Oromooti ta Oromiyaati taatee murtaa'uudha qabdiidha malee dirqama namni biraa namni Finfinnee keessa jiru Finfinnee haa ba'u miti jedhan. Guute addunyaa kana mara Awurooppaa fi Ameerikaa keessa guute uummanni biraa jiraataa jira. Isinii galaami. Kanaaf gowwummaa akkasii nurraa dhiisa. Finfinneen yahullaachum tiba qaallachii osoo hin taane ingeetti maraafuu akkuma jedhametti garuu lafti sun ta'een nuti ta Oromoo ta'uu himamuudha qaba. Dafa Oromootii Finfinneen dachii Oromootii ta Oromiyaatii garuu abbaan fedhe irra jiraachuu mirga qaba. Allaqee keessaa bayii mana kiyyaa Finfinneen tiyyaa ka jedhee mormeen jiruu jechuu kiyya. Kunis furmaata argachuu qaba. Waa'een afaanis furmaata argachuu qaba. Daangaan Oromiyaas furmaata argachuu qaba. Kanaaf Oromoo amma waan uf gowwoomsuu itti dhiifnee gaafii gaafatamuu qabu gaafannee yoo deebii kenna dhabne itti shidduu. Nuti qabsoon kenna
qabsoo qawweeti amma booda Abiy Ahmad ummanni Oromoo gaafii gaafate qaba ofii isaatiiyyuu barreessee lafaa qaba deebii deebisuu qaba yoo deebii kan ummata kennaa deebise wanni warra bosona jirullee qawwee dhukaasisisu hin jiru wanni inni illee qawwee nama dhukaasuuf hin jiru jechuudha lakki qawwee maan zallaqaa yoo ka ta'u taate amata lama biran tartuus hin jenna Abiy Ahmad waggaa 5 biyya san bulchuu miti amanni lamaayyuu si guddata amata lama jechuun ima dheeressina ka maaliif yoo jette waraana leenjisaa jirta namni waraana leenjisu guyyaa takkaaf lamatti nama aangoo irraa deema jedhanii amanuun hin danda'amu jechuu kiyya maaliif ati nama paarlaamaadhaan aangoon sii kenname kanaaf yeroon inuma barbaachisa akka namni as gabaabsee baatii lamaa sadii hassabu san hin hassabuun mee waggaa lama himaa deemu waggaa lamaan san garuu Itoophiyaa daaraa gootee ilma namaallee daaraa gootee lolaan ummanni saabatee biyyi beelaan dhumattee biyya butuchitee deemta malee yoo gaafii ummata Oromoon deebisne aangoon kee waggaa lama biran taroonatu siin jeelaar qabadhaa viidiyoo kana seenaaf kaadhaa warri amma hirriba dhiistanii na dhageeffataa jirtan halkan qixxee kanaan jechuudha seenaaf ol kaayaa viidiyoo kana Abiyyiin Ahmad jechuudha yoo gaafii Oromoon gaafateen deebisin waggaa lama itti guddata mootummaa Itoophiyaa ta'ee itti fufuudhaaf jechuudha waggaa lama Oromoon har'a qophoodha afaan kamiinuu afaan qawweetiilleen qophoofnee jirra jechuu kiyya waraana gahaa qabna ijoolleen irreecha irratti akkasitti dhiichifte suni hundi isii waraana dabalamtee qabsootti seenaa jirti innis hin beeka kana kanaafi amata lama walii haa kenninu maaliif amata lama nu kennitaa itti dheeressite ka jedhu jira maaliif dheeressita hoo jettan innis waraana leenjisaa jira waraana biyyattii harkaa qaba meeshaa biyyattii harkaa qaba amma tokko ilma namaa akkuma amma Tigraayitti achi deemee kun booji'amee guyyarraa dhumu kanatti namuma ficcisiisa nama du'uuf namni maa nama ajjeeftaa ummanni dhumee bu'aan hin jiru jedhee isa dura dhaabatu waan hin jirreef amata lamaan sammee ima dhiisa kanaaf Oromootiyya gaafii kee gaafadhu garuu qabsoo karaa nagaati marroon haa galu waraana adda bilisummaa haa galu abadan inuma hin danda'amne wanni akkasii abadan marroon hin galu boris iftaanis haga Oromiyaa waan barbaaddu argattee Oromoo waan barbaadu argatee namichi kuni akka Oromoon barbaadutti qajeelutti abadan inuma hin galle waraana adda bilisummaa Oromoo ka hafeeyyuuti dabalamaa jira jechuu kiyya kanaafi kanuma isiniin jechuu barbaadeeti gowwaa taatanii arrabaa yeroo keessan hin fixina gowwaa taatanii Abiy Ahmad Awurooppaan si kaafti Ameerikaan si kaafti jedhaan oolina Abiy Ahmad namni aangoo irraa kaasuu danda'u ilmaan Oromooti qeerroof qarreedha sabaaf sablammii dabalannee ummata Tigraay dabalannee itti shidduudha yoo inni deebii teena nuun deebisin qabsootti jirra gaafii gaafanna muudama argate mootummaa Itoophiyaa ta'e kaleessa mootummaa Itoophiyaa ce'umsaati jedhee kijibaa ture har'a ammoo mootummaa Itoophiyaa ta'e muudame hin deebisaaf hin deebisu hin laallaka hin godhaaf hin godhu hin laalla yoo inni deebii ummata Oromoo deebisuu baate qeerroon qophaa'ee jira qarreen qophaa'ee jirti woboon qophaa'ee jira diyaaspooraan qophaa'ee jira itti shidduu qofa sinin jaa itti shiddaa jirra itti shiddinas amata lama kaayaa fi amata lamaan kanatti ilmaan hiyyeessaa maatii jalaa gadi guuree fixee isa dhumaa irratti harka gadhiisee baqata malee waggaa 5 ima aangoon keensiin zallayne siin jaala waggaa 5 jiraachuu yoo barbaaddu taate hatattamaan deebii Oromoo deebisuu hatattamaan hidhamtoota siyaasaa hiikuu hatattamaan akkumaan siin jedhe siidaa Hacaaluu Hundeessaa nama tokko osoo sodaanne Finfinnee keessa dhaabu sirra jira bultii baafachuudhaaf diqqoosi si galeemi amma waan narra aangoo kan argatteef beeyta hin beeytu bar dheengadda osoo gaafa ummanni Finfinneetti ba'ee Abiyyiin hattuudha ati Amaara bakka buuta malee bakka nun buutu siin jette qeerroon gaafa sarrasaas itti dhoofte silaa bar mootummaa kee kakalee san hin kabajattu bar si gala hin kabajattu biyyi jeequmsa ka'a karaan si cufama mootummaan kee kabajamu hin jiru si galee akkasi Oromoo jalaa mataa yoo qaqqabatte jiraachuu dandeessa bakka Oromoo daffartee mataa ol qabattee Oromoo ija keessa laaltetti Oromoon ija si jaamsaa siin jedha Abiy Ahmad dhugaa sitti maan Oromoo mataa jalaa qaqqabattee waan inni si gaafate deebistee fi jiraachuu sirra jira dheengadda amma uummata Oromoo sodaattee osoo qeerroon si arrabsitu ushettee kaleessa ayyaana kee kabajatteemi silaa osoo dheengadda akka beeytu sarrasaasa keetti roobsitee ayyaanni kee kaleessaa sun hin jiru bar mootummoonni Afrikaa dhufanii si bira dhaabatan sun hin dhufan yer osoo dheengadda ummata irreecha irratti rasaasa itti roobsite bar argite namni Oromoo kabaje
kabajaa argata. Yoo Oromoo diqqeessite ammallee inuma diqqaatta. Oromoodhaa deebii deebisi. Hidhamtoota siyaasaallee hatattamaan hiiki. Hatattamaan har'a aangoo gayaa qabda si kennan qawweedhaan aangoo fudhatte diktaatara ummata Tigraay fixaa jirtullee dhaabi lola. Dhaabi. Lola Tigraay irratti labsitellee dhaabi. Bakka ummata hiyyeessa wanni beelaan fixuuf hin jiru. Kuni aadaa Oromoo keessatti illee dhoorgaadha. Nama fixuun beelaan nama dararuu. Bakka lolli Tigraay irra godhaa jirtullee ummanni Oromoo biratti fudhataman qabu. Kanas harkaa kuffifnee jirra jechuudha. Kanaafi rasaasa takka ijoollee Adda Bilisummaa Oromoo irratti dhukaasu sin ayyamu Oromoo nama booda. Sin ayyamu. Anatu siin jeelaan. Rasaasa takka. Yoo ati dhayxee waraana Adda Bilisummaa Oromooti xiyyiitii takka dhukaafte Oromoon gola jiru maraa sitti gadi yaa'ee hafuura sitti kutasiin jechuu kiyya. Sitti meeraan. Ilmaan Oromoo tasaba kanaaf jecha halkanii guyyaa dhamaatee bineensa bosonuu soorattee osoo daabboon nyaanne osoo afaan isaanii beela dheebuu saba kanaaf jecha wareegama kafalan dhayxee rasaasatti roobsa jette taanaan Oromoon gola jiru maraa si gayyaa'ee si dhabamsiisaa siin jedhaa jira. Kanaafi hafuura baafadhee jiraadhaa yoo barbaadde marroodhaaf bakka kennuun si barbaachisa. Hafuura baafadhee jiraadhaa yoo barbaadde Jawaarii fursaa kennuun si barbaachisa. Baqqalaadhaa fursaa kennuun si barbaachisa. Abdii Raggaasaatii fursaa kennuun si barbaachisa. Jaal Daawud Ibsaatii fursaa kennuun si barbaachisa. Koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fursaa kennuun si barbaachisa. Ijoollee waraana Adda Bilisummaa Oromoo bosona jiranii fursaa kennuun si barbaachisa. Siidaa Hacee Hundeessaa Finfinnee keessatti zachi gootee dhaabuu si barbaachisa. Maatii Hacaaluu Hundeessaatii gumaa kafaluu sirra jira. Waan bilchaataa sii dubbadhe boo. Yoo fudhatte fudhachuu baannaan sii fi Daani'eel Kibriitillee amata lama qofa nu fudhattan amata lama. Amata lamaan kana jilbiifannee isin illoo lalaal jilbiifannee luka takkaan akka gajjilbiifannee takka rasaasallaa. Sii galee wal jalaa galuun hin jiru jechuu kiyya. Akka kaleessaa taa'oon abiyyi hin jiru akkasii. Hin jiru. Sun taree jira. Sun dhumate. Alla qallat. Amma bara kana hojiidhaan si agarsiifna jechuu kiyya. Hojiidhaan. Sii galee ati har'a Xaqilaa Ministeerii Itoophiyaati yaani aangoo sii tarakkaban kaleessa mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa turte har'a ammoo manni maree bakka bu'ootaa kee qawweedhaan aangoo guutuu sii tarakkabee waan jiruuf deebii keenya nuu deebista taanaan deebisuu hin deebistu taanaan Hayilee Maariyaam Dassaalenyitti si dabaluudhaaf qeerroon qophaa'ee jira, qarreen qophaa'ee jira, woboon qophaa'ee jira. Sitti shidduu qofa. Sii galee dhugaan jirtu kana warra jala deemtanii kophee luka godhattanii dhuftanii nama arrabsitan kophee teessan luka godhattan san ta mirgaa mirkatti godhaa ta bitaa bitatti godhadhaa dura. Profeesar arrabsuun duratti jechuudha. Sii galee maqaa Oromoo baafattanii nama waa jechuu nama arrabsu dhiisa. Namni Oromoo diqqeesse namni kabajamu takka illee hin jiru. Itti himna dhagaa hin dhaga'u afaan inni beekuun deebii gaafanna jechuudha. Sii galee akkasi. Kanaaf galatoomaa wal keessa maynee haasofne Abiyyi Ahmadiifis akka gorsaatitti waa dhaamne Oromoofis waan nu fayyadu asuma keessa deebisinii dabarsine ijoollee buchulloota Bilixiginaallee asuma keessa ajaateen isinirraa fixanne. Kanaafi ummanni Oromoo asafni kiyya kaarraa Abiyyiifis gorsa Oromoofis furmaata akka itti qabsoon Oromoo bakka ga'uu qabuu fi waan nu godhuu qabnullee keessa tuqee haasa'ee jechuudha. Abiyyi illee har'a beekamaa waan bu'aa qabu isaa dubbadhe. Sababiin isaa bara muudama isaa jedhanii aangoo itti kennanii kaleessa mootummaa ce'umsaa ture ofiin ja'a ture har'a ammoo aangoo gahaa argate Oromoodhaa deebiif hin deebisaaf hin deebisu yeroo gabaabduu qofa itti kenninaa jechuudha. Garuu nuti qabsoo keenya dhaabuu miti beeka. Yeroo Abiyyiidhaa yeroo kenninu kana qabsoo keenya dhaabuu miti. Aangoo itti kennan Oromoo maal godhaa waan inni godhu laala. Seera inni baasu laala. Maal jijjiiraa laala. Itti qophaa'uu nu barbaachisa. Isin galee kanaafi nagaan halkan gaarii isin haa ta'u injifannoon uummata Oromooti. Gabroonfataan ni kufa qabsaayaan itti fufa. Gabroonfataan ni kufa qabsaayaan itti fufa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.